Gabeektu waggaa 50 har'aa jechuun impaayirri Itoophiyaa guddinuma dinagdeetiinuu hubannaa sammuun dhala namaarra jiru iyyuu isa gabroome dhiisaatii akkuma biyyaattuu biyyittiin biyya hiyyeetti wallaalummaan keessatti godoo ijaarrate sanarraa immoo biyya maraqee baasuufaas hin barsiisne teknooloojii midhaanii dhagaatiin daakuufaas hin barsiisne isayyuu isaantu nu barsiise ta'e maraqee baasuullee Oromoo waan isaanirraa barata malee hin beeknu aadaa akkasii hin qabnu midhaan daakanii nyaachuus egaa nuti biddeen tolchuufaas hin barsiise saba akkasii jechuudha saba akkasii keessa ollaa akkasii saba jirutu Dr. Gammachuu Magarsaa ilmaan haraamuu ibsan saba akkasii biratti qabsoo eegale Oromoo waan ta'eef abbootiin keenyi waan xiqqaa waan qoosaa hin hojjenne haa mucucaatanii haa kufanii akkuma namni jedhamee abaa'u maal hojjetee isa jedhuyyuu haa ta'anii waan barbaadeyyuu haa ta'u malee bakka har'a jirru kanaa fi iddoo amma jirru kana gahuu fi lafee isaaniitu nuuf bu'uuraa bowwaa silaa ce'uu hin dandeenye isaan riqicha nuu ta'ee irra tarkaanfannee irra deemnee ceene bowwaa silaa keessa darbuu hin dandeenye dhiiga isaaniitu fuutee achirra tarkaanfannee ceene har'a nuti xoofoo isaan kaleessa walakkaan itti dhiiganii walakkaan fuutee walakkaan hir'uu ta'eedha itti fuutuuf jirra malee xoofoo duwwaatti dhiigaa hin jiru. Galata qabu warri wareegames warri immoo haalli itti hammaattee galmaan ga'uus dadhabee baay'ee saba kunoo gaasan amma kaase kanaa rakkoo hedduu keessa jiru gabrummaa garmalee daangaa hin qabne addunyaa kanarratti biyyaa hin qabne keessa ture saba akkasii keessaa bahanii akka bishingaa qobaa daftee daraartee daftee midhaan godhattee simbirri nyaatee sanaatti nyaatamaniitu kan isaan qabsoo gaggeessa waan ta'eef warri kun galmas haa gahuu fi galmas hin ga'inii fi dhiiganiiru umurii isaaniitti gubaniiru maatiitti dhabaniiru jiruuf jireenya itti dhabaniiru godaananiiru hidhamaniiru waan baay'ee ta'aniiru nuti ijoolleen qabsoo isaanirraa dhaallee kaleessa dhaadannoo isaan dhaadatanii gabrummaa hundeen yookaan hiddaan buqqifna ta'uu baate immoo ilmaan itti guddisna jedhanii tarsiimoo isaan qabatanii ka'an turan yeroo sanatti hundeen buqqisuun hangam akka ulfaatu seenaarraa sinuma beekna haalli yeroo sanatti hundeen buqqisuu yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddisnaa jedhan ilmaan isaan guddisanii har'aan nuyi ilmaan isaan guddisan kun immoo haalli isaan itti hammaattee haala becencara adda addaa keessa seenanii ilmaan kun ilmaan keenya ishee kaleessatti dhaadataa turredha jechuu baaname rakkooleen xixiqqoon tokko haa jiraattu sun immoo saba hamma kana ga'uu dhiisaatii maatiitu jira maatii guddaa tokko maatiin ijoollee 5 qabu tokko ijoolleen isaa wal qixan guddattuufi jechuudha kaa firuu gadameessa haadha tokko keessaa baatee abbaa tokkorraa fi dhalatteeyyuu wal qixa namaa hin guddattu kanaaf saba guddaa kana keessatti hundumti isaa bo'oo tokko keessaa akka bishaanii yaa'ee walii gala jechuun hin danda'amu. Kuni biyya bilisoomte keessatti nagaa walqixxummaa dimokiraasii bilisummaan jiru keessatti iyyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhala namaatii nama fooniitii waan baay'ee fedhii baay'ee yaada baay'ee qabaa jechuudha. Kuni rakkoo laafina Oromoon qabu akka sabni kamiyyuu qabuutti ilaalamarraa kan hafe rakkoo abaarsaa wayii goone ilaaluu hin qabu. Kanaaf nuti bu'aa isaaniiti. Kaleessa dheengaddaa yeroo isaan mucucaatanii yeroo isaan kufanii nu kuffisanii dallannee aarree irreen baanee waa cabsuu irratti hojjenne akkas ta'uu immoo qaba yoo akkas hin taane immoo gara laafettiin durbaa obboleessaa qoqqooftii gara laafettii haa taatu iyyuu malee obboleettiin obboleessaa ulfaa'uun egaa iddoo biraa haa jiraatu hin beeku Oromoo keessatti safu ni hooddatama ni seerratama cabana jechuudha. Kanaaf akkas hin taane kanaafi dubbanne kanaafi anaannanne kanaafi irree argisiisne jechuudha sirna qabsiifachuu qabna waan ta'eef maal jennaan akeekaa fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo har'as jala jirru kaleessas nu leenjisanii itti nu hiriirsanii akkatti katabame dhiigaan akkatti utubame lafee akkatti tikfame lubbuun jira waan ta'eef akeekaaf kaayyoo sanatu galma hin geenye alaabaa silaa moggaa lamaan deemtu gidduu magariisaa dhagaa garaachi aduu handhuurri ishee odaa gubbaarraanii diimtuu urjii qara
Oromoof qabu sanatti Oromiyaa keessatti gadi hin dhaabbanne. Sirni cunqursaa gita bittaa impaayiritti keessatti fedhii impaayiritti kaleessa irratti ijaaramtee tiksaa jiru bakkaa ka'ee sirna Oromoon barbaadu aadaa, duudhaa, seenaa fi hiree Oromoo calaqqisiisu inni kaleessa lafee fi dhiigni lubbuun kumni kitimamee suni bakka gahee sirni haaraan inni cunqursaa bakkaa kaasee tokkummaa, walqixxummaa, bilisummaa fi dimokiraasii nagaa waaraatti amanu bakka hin geenye. Kun ni mul'ata jechuudha. Kanaaf afaan faajjii jijjiirama fakkaatu yeroo xiqqoo qofaa fi uummanni keenya bitamuu malee tokkummaa fi walqixxummaa akka sabaatti impaayiritti keessatti hin jiraanne, dhiitamuu malee nagaan bahee galuu hin beekne, uummata gabbaree buluu malee hansaarratti ajajee abboomee hin bulle, uummata akkasii kanaa gabrummaan garmalee ittiin taphachuurraa, barnoota hiree dhabuurraa, shirri bara dheeraa Oromoo fi Oromummaa, Oromiyaa, aadaasaa, seenaasaa, afaansaa balleessuuf itti duulame hedduuni Oromoo akka Oromootti ititee akka sabaatti saba tokko ta'ee biyya tokkoon qabatee waliin jiraachuurraa kutaa ganda amantii wal waamaa ture kana keessatti yeroo gabaabaa tokko keessatti kaateetu kaleessa sirba warraaqsaa kan namni hedduun sirbee ittiin ajjeefame, namni hedduun immoo sirba sana dhaggeeffatee ittiin hidhame, alaabaa akka kanaatti harrafannisne osoo hin taane callee isaallee yookaan immoo bifuma iskaarbii fa'aatiin tolfatee namni ittiin deemuun yakka ta'e daqiiqaama tokko keessatti ka'anii yeroo alaabaa sana nama uffisan sirba kaleessa reediyoo fa'aa yookaan immoo manatti teeppii fa'aatiin kaasettii isa nyaatu sana fooxaa fa'aa hawusaa yookaan birdeebsi gurguddaa fa'aa irra kaa'ee namni dhaggeeffataa ture jechuudha. Qaqqabneerra maddeen galtuma dhiyoodha kun. Inni kun har'a takkaamaan ka'eetu jiippaasii fa'aatti montaarboo fa'aatti hidhamee Oromiyaa keessatti sirbi dhiisamuu gaafa jalqabu namni waan guddaa argee hin beeknee fi rakkoo xixiqqoo kanaanuu dararamaa ture yennoo si'uma takkatti ka'ee alaabaanii suuqii keessatti yookaan dunkaana keessatti afamee lafarratti bitamee akki barbaadetti namni faashinii godhee hodhisiisee uffatee otoo hin gaafatamiin deemu yeroo muraasaa fi bilisummaa nutti fakkaatee. Inni kuni yoo hubatee ilaale malee namni otoo hin hubatiin miiraan oofamuu fi kana kaleessa argineen beeku itti duune itti hidhamne ani kan arguun koo kana booddee otoon du'eeyyuu Oromoo akkasichaa ture jira dhiirri jaalla osoo du'eeyyuu ani kana booddee kana jechuun waan barbaadaa turre baay'inaan beeku ture jechuudha. Warruma itti qabsaa'ee maatiin qabsaa'ota xiqqoo itti badaa ture sanatu hubata waan ta'eef warri kun immoo yeroo sana miira keessa galuu sabaa baay'ina sanaanii dhaga qabsoo fi bilisummaa Oromootti gufuu taatanii akkasi dheedameetu deebi'ee